Ayyaga dhufne jirra jirtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaqqaaliwwan ijoolleen Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hundumti keessan mee jirra jirtanii akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa jirtu fayyaa qabdu alhamdulillah akkam mee simbira ramadaanni oolmaa maal fakkaata wallahi nu bira bash baay'ee nutti tolee jira ni'ima rabbiiti galata rabbii guddaa isiniin jenname akkam immoo simbira haalli jireenyaa haalli hojii haalli dhukkubaa information maaltu jira. Alhamdulillah ana bira baay'ee bareedduudha information naannoo keenyaa akkuma guyyaa irraa isin bira gahaa jiru guyyaa irraa wama yaadduuti wanti nu dhageenyu garuu immoo rabbitti kadhataa amma abdii rabbi irraa hin murru inshallah kanadhaan nu ga'e kaburiitis rabbumatu beekaa kabajamtoota dhaggeeffattoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo egaa hadda mee gurbaan tokko na bira jira gurbaan sana nawwaamaa inni sun barnoota xiqqishoo maatii ke maatii ke warra page ke ordofaniif maatii abulinaa tuubiitiifin dhaamsa dabarsaa waa xiqqishuun dhaamsa qabaa fi ergaan qabaa fi jedha mee dhaamsa isaa sana hafidu isa sana mee waliin caqasneetoo walitti deebinaa hagasittu turtii gaarii Ali kottu naam ninjira assalamu alaikum harka wal fuuchuun ta'u achumatti harka wal fuuchuun hin ta'u eeyyeen dhugaadha nan beeka nan dagadhe malee dhugaadha silaanni akkas ta'uu qaba ayyaaka amma fakkeenyaaf salaamtaa yeroo jedhan keessatti namoonni tokko assalamu alaikum jedhaniitoo akkas gadi jechuun kunis mee akkami sila salaamtaa jedhaniituma laphee maasseeti amma laphee qabatanii assalamu alaikum achumatti akkas jedhanii gadi jechuun kunis hin taatu haraama isiinis kanaafuu ati akkanuma jetta assalamu alaikum jettee ayyaga dhugaadha galatooma ibsanuu kennitaniif anis ayyin akkan beekutti akkani dhagayetti sakkanitti akka amantaa keenyaatti akkan beekuttis gadi jechuun kun hin taatu garuu assalamu alaikum jennee laphee qabannee mee dhaamsa qabdana fakkaataa dhaamsa dhaggeeffattoota keenyaaf waan qabdu mee dhiyeessii fi nin qaba barnoota jechoota sadii bakka sadiitti sadiin bakka sagal godhaniiti inshallah barnoota taaf jedhee yaada inshallah yeroo gadi baatanii galtan dhaggeeffattoota abulinatu barnoota gabaabduu isin dabarsaa isii sana affazuudhaan irra deddeebitanii affazuudhaan jettanii bismillahi allazi la yadurru ma fi shay fil ardi wala fis samai marra sadi bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah marra sadi أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وامة ومن كل عين نعم فادو غلطومي علي كنيا نودي سوكيتي كوبي كنا فكاتو dhaggeeffattoonni kiyyas barnoota irraa argatu jedheetiin abdii qaba inshallah waan aliin keenya isiniin jedhe kana alii obboleessi koo kun isiniin jedhe kana dhaggeeffatanii akka isin sammuutti affazattanii akkasuma wantoota takka irraa rabbitti maganfattan abdii guddaan qaba kun kana qophiidha qophiin keenya gabaabduun gaalii wajji walii gallee isiniif dhiyeessine kan jalqaba bantuun sagantaa keenya kana fakkaata egaan akkuma barame akkuma beekamu amma kallattiidhaan gara sagantaa haala oolmaa guyyaadhaa addunyaa irratti maaltu ta'etti achi dabarraa jechuudha agaa xumura viidiyoo kootiitti na hordofaan isiniin jedha egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota viidiyoo koo akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti dhukkubichi haalaan babal'atee haalaan dabalaas deemaa jira kanaafuu bakka jirtanitti rabbi kadhachuu yeroo tokkollee hin dagatinaan isiniin jedha fakkeenyaaf akka waliigalaatti kaleessa kan laalle guyyaa kaleessaa jechuudha aalama irratti waan ta'e guyyaa kaleessaa nam akka waliigalaatti nam miliyoona 2,953,690 sagal qaqqabeeraa jenneeti kan daawwannee kan ilaallee jechuudha walumaa wajjin nam miliyoona 2,953,699 jen kanarraa kan du'e ammaas nam 2,204,723 jen akkasuma namoonni dhukkuba kanarraa dandamatan nam 865,472 jenne jechuudha hadha'oo akka waliigalaatti mee maaltu ta'e walumaan laallaa jechuudha egaa kabajamtoota qaqqaaliiwwan dhaggeeffattoota Video ko aga tumurati na wajjin turan affirraa goota akkasuma yoo isinitti tole videoon kun
laayikii gochuu, sheer gochuu fi akkasuma namoonni amma dhaatti maatii Abulinaa Tube hin ta'in subscribe gochuun kottaa faamilii nuuf ta'an isiniin jedha. Egaa guyyaa hadhaa keessatti immoo akka guutuu alamaa irratti dhukkubni kun namoonni ni qabame namoonni dhukkuba kanaan qabamanii argaman nam miiliyoona 3 fi 22,788 qaqqabee ooluu isaa ragaa agarsiisaa jechuudha. Nam miiliyoona 3,22,788 akka guutuu addunyaatti jechuudha. Kanarraa amma akka guutuutti namoonni dhukkuba kanaan ammaasis lubbuu dhaban akka waliigalaatti jechuudha. Haga har'aatti guyyaa 100 guyyaa 14ffaadha. Akka waliigalaatti nam 200,000 fi 8,862 addunyaa irraa boqotanii dhukkuba kanaan jechuudha. Akkasuma dhukkuba kanarraa ammoo namni wayyaa'ee dandamatee fayyee gara maatii isaatti faamilii isaatti makame nam 892,943 fayyanii dandamatanii gara maatii isaaniitti makamanii jiru. Alhamdulillah. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota maamiltoota viidiyoo koo kanneen akka waliigalaatti kan gaggabaabsee isinii amma gara tarree tokko haga 10 sadarkaa tokko haga 10 qabatanii warra jira biyyoota jiranitti achi dabarree tokko tokkoon kan wajjin laallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyya Ameerikaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Guyyaa hadhaa biyya Ameerikaatti namni 466 du'aan boqotee ooleera. Akkasuma namni 3,911 immoo dhukkuba kanaan galmaa'ee ooleera. Akka waliigalaatti biyya Ameerikaatti namoonni dhukkuba kanaan du'an nam 55,879 qaqqabuun ragaa addaatu mul'isa. Akka waliigalaatti akkasuma namoonni dhukkuba kanaan qabamanii jiran biyya Ameerikaa keessatti nam 991,071 sadarkaa tokkoffaa irratti argamus ragaatu mul'isa. Akkasuma Ispeen keessatti guyyaa hadhaa namni 331 du'aayyoo boqotu guyyaa hadhaa akkasuma nam 2,793 dhukkuba kanaan galmaa'anii oolaniiru. Akka waliigalaatti namoonni dhukkuba kanaan biyya Ispeenitti du'an yookaan lubbuu dhaban nam 23,521 ga'uu ragaa guyyaa hadhaatu agarsiisa. Akka waliigalaatti biyya Ispeenitti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii argaman nam 229,422 sadarkaa lammaffaa irratti argamti jechuudha. Itaaliin sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaan biyya Itaaliitti namoonni dhukkuba kanaan galaafataman nam 333 yoo ta'u akkasuma guyyaa hadhaa namoonni dhukkuba kanaan qabamanii oolan nam 1,739. Akka waliigalaatti biyya Ispeenitti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 26,977 jechuudha. Akka waliigalaatti akkasuma Ispeen keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii waqtii kana yookaan sa'aatii kana argaman nam 199,410 sadarkaa sadaffaa irratti argamti jechuudha. Faransaay guyyaa hadhaa Faransaay sadarkaa 4ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa biyya Faransaayitti kan du'es ta'ee dhukkuba kanaan kan galmaa'ee ragaan agarsiisu hin jiru. Akkasuma akka waliigalaatti biyya Faransaayitti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban haga ammaatti nam 22,856 qaqqabee jira. Akkasuma dhukkuba kanaa wajji kan jiraataa jiran biyya Faransaay keessatti nam 162,100 qaqqabuu ragaatu agarsiisa. Biyya Jarmaan sadarkaa 5ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nama 9 dhukkuba kanaan lubbuu dhabee akkasuma nam 372 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'anii oolaniiru. Akka waliigalaatti biyya Jarmaan keessatti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 5,985 yoo ta'u akka waliigalaatti namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran biyya Jarmaan keessatti nam 158,142 sadarkaa 5ffaa irratti argamti jechuudha. UK'n sadarkaa 6ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa biyya UK'tti dhukkuba kanaan kan du'es ta'ee kan dhukkuba kanaan qabame ragaa mul'isu hin jiru jechuudha. Akkasuma biyya UK keessatti akka waliigalaatti namoonni dhukkuba kanaan du'an nam 20,732 yoo ta'u kanneen dhukkuba kanaan qabamanii yeroo ammaa kana argaman biyya UK keessatti nam 152,840 sadarkaa 6ffaa irratti argamti. Turkii guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan du'es ta'ee kan dhukkuba kanaan galmaa'e maan jiru. Akka waliigalaatti biyya Turkii keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii du'an nam 2,805 yoo ta'u akka waliigalaatti namoonni
haga sa'aatii kanaatti dhukkuba kanaan qabamanii argaman biyya Turkii keessatti nam 110,130 ga'anii jiru jechuudha. Iraan sadarkaa 7ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 96 dhukkuba kanaan du'aan boqotee jira. Akkasuma nama 991 immoo guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'ee ooleera. Akkasuma akka waliigalaatti biyya Iraan keessatti akka waliigalaatti namoonni dhukkuba kanaan lubbuun isaanii darbe nam 5,806 qaqqabee jira. Akkasuma akka waliigalaatti namoonni dhukkuba kanaan amma guyyaa hadhaatti biyya Iraan keessatti dhukkuba kanaan qabamanii argaman nam 91,472 sadarkaa 7ffaa irratti argamti. Ruusiyaan sadarkaa 8ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 47 du'aan yoo boqotu. Akkasuma nama 6,198 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabamanii oolaniiru. Akkasuma akka waliigalaatti biyya Ruusiyaatti namoonni dhukkuba kanaan hamma hadhaatti lubbuu dhaban nam 794 ga'anii jiru. Akka waliigalaatti biyya Ruusiyaa keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran nam 87,147 sadarkaa 8ffaa irratti argamti. Akkasuma Chaayinaan guyyaa hadhaa kana biyya Chaayinaatti nama tokko qofaadha kan du'e. Akkasuma guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan qabame nam 3 yoo ta'u, akka waliigalaatti biyya Chaayinaa keessatti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 4,633 yoo ta'u, akka waliigalaatti biyya Chaayinaa keessatti namni yeroo ammaa kan dhukkuba kanaan qabamee argamu nam 82,830 kan ragaan nu agarsiisu as gubbaarratti jechuudha. Kanaan sadarkaa 9ffaa irratti argamti jechuudha Chaayinaan. Akkasuma Biraazil sadarkaa 10ffaa irra dhuftee jirti. Guyyaa kaleessaa fi dheengadda sadarkaa 11ffaa irra kan turte. Biyya Biraazil keessatti akka dabalaa jirudha ragaan kan agarsiisu. Biyya Biraazil keessatti guyyaa hadhaa namni 27 dhukkuba kanaan du'aan boqotee ooleera. Akkasuma namni 469 dhukkuba kanaan qabamanii oolanii jiru. Akka waliigalaatti biyya Biraazil keessatti namoonni dhukkuba kanaan haga hadhaatti du'an nam 4,298 jechuudha. Akkasuma namoonni akka waliigalaatti biyya Biraazil keessatti dhukkuba kanaan wajji jiraataa jiran nam 63,328 sadarkaa 10ffaa irra jiraachuu ragaatu agarsiisa. Egaa kabajamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan akkasuma daawwattoota viidiyoo koo kanneen an hanga ammaatti isin dhiyeesse kun sadarkaa tokko haga 10 warra jiranidha jechuudha. Dhukkuba koronaa vaayirasiitiin biyyoota haalaan itti cimee haalaan sadarkaa qabatanii jiranii sadarkaa tokko haga 10ti. Egaan kanan amma nuti wajjin daawwannu kan biyya Arabaa akkasuma kan biyya Saa'udii kun haalaan guyyaarraa dabalaa jira. Namoota kumaan lakkaa'amantu guyyaarraa dhukkuba kanaan qabamaa jiranii. Akkasuma namoonni lubbuun illee darbamaa jira guyyaarraa. Egaa isa kanas daawwannee naannoo kana daddaawwannee akkasuma kan biyya keenyaa kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kan biyya Saa'ud Arabiyaa kan guyyaa hadhaa lubbuun darbeechuudha Eebila 27 kanatti nama 5 guyyaa hadhaa du'aan boqotee ooleera. Akkasuma namni 5 biyya Saa'ud Arabiyaa keessatti guyyaa hadhaa du'aan boqotee ooleera. Akkasuma namni 5 guyyaa hadhaa biyya kana keessa biyya Saa'ud Arabiyaa keessatti du'aan yoo boqotu akkasuma namni biyya Saa'udii kana keessatti dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa galmaa'anii oolan nam 1,289 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabamee ooleera. Akkasuma Dubaay keessatti guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan qabames ta'ee kan du'e hin jiru. Akka waliigalaatti biyya Dubaay keessatti namoonni dhukkuba kanaan du'an akkuma guyyaa kalee nam 76 akka waliigalaatti namoonni biyya Dubaayitti dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran nam 10,349 jechuudha. Akkasuma Qatar keessatti guyyaa hadhaa namoonni dhukkuba kanaan galmaa'anii oolan nam 957 yoo ta'u
akka waliigalaatti namoonni 10 biyya Qatar keessatti lubbuu dhabanii jiru. Akka waliigalaatti biyya Qatar keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii jiran nam 11,244 qaqqabee jira jechuudha. Bahareen akka waliigalaatti namoota 8 qofa akka du'anidha ragaan kan mul'isu haga hadhaatti. Guyyaa hadhaa garuu kan dhukkuba kanaan du'es ta'e kan qabame hin jiru. Akka waliigalaatti biyya Bahareen keessatti nam 2,647 qaqqabee jiraachuudha ragaan kan mul'isu. Kuwait keessatti guyyaa hadhaa namni 2 du'aa yoo boqotu akka waliigalaatti nam 22 qaqqabee jira namni biyya Kuwaititti dhukkuba kanaan lubbuu dhabe. Akkasuma guyyaa hadhaa namni galmaa'ee nam 213 jechuudha. Akka waliigalaatti biyya Kuwait keessatti nam 3,288 qaqqabee jiraachuu ragaatu nu agarsiisa. Akkasuma Oomaan keessatti akka waliigalaatti namoonni 10 dhukkuba kanaan haga hadhaatti lubbuu dhabanii jiru. Guyyaa hadhaa namoonni dhukkuba kanaan qaban biyya Oomaanitti nam 51 yoo ta'u, akkasuma kan du'e immoo guyyaa hadhaa Oomaatu hin jiru jechuudha. Akka waliigalaatti biyya Oomaan keessatti dhukkuba kanaan namoonni qabamanii jiran nam 294 qaqqabee jiraachuu. Biyya Afrikaa keessatti jalqaba Egypt keessatti jechuudha Liibiyaa keessatti nam 61 qaqqabee jiraachuudha ragaan kan mul'isu. Akkasuma akka guyyaa hadhaatti nam tokkodha kan dhukkuba kanaan lubbuu dhabe. Akkasuma biyya Suudaan keessatti guyyaa hadhaa namni dhukkuba kanaan qabames ta'e kan du'e homaa hin jiru. Akka waliigalaatti nam 21 du'uudha kan ragaan nu agarsiisu jechuudha. Akkasuma akka waliigalaatti nam 237 ga'ee jiras biyya Suudaan keessatti. Eertiraan nama 39 jirti ammallee. Akkasuma Soomaaliyaa keessa nama 436 ga'ee jiraachuu ragaa mul'isa. Keeniyaa keessatti akka waliigalaatti namoota 14 ga'ee jira namoonni lubbuu dhaban. Akkasuma namni 8 guyyaa hadhaa galmaa'ee ooleera. Akka waliigalaatti nama 363 qaqqabee jiraachuu ragaatu nu agarsiisa. Itoophiyaa keessatti akka waliigalaatti nam 124 ga'ee jira. Guyyaa hadhaa nam tokkotu galmaa'ee. Akkasuma akka waliigalaatti namni 3 lubbuu dhabeera jechuudha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota qaqqaliiwwan ijoollee Oromoo hordoftoota Abuliinaa Tuub qophiinan guyyaa hadhaatiif qabatee dhiyaadhe kan hanga har'aatti ammaatti anis dhiyeesse kana fakkaata jechuudha. Qophii wal fakkaatuun haga boru sa'aatii kana walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenya Rabbii bakka isin jirtanitti isiniif haa roobu. Yoo isinitti tole subscribe, like, share gochuu hin irraanfatina.